Hello, my name is Ebise Otola. I condemn the internet and phone services shut down by the Ethiopian government in Western and South Oromia. To prevent the spread of coronavirus, information is very crucial. Blocking information during this critical time is a violation of human rights. The Ethiopian government should unblock phone and internet service before it is too late. The people should not be left in the dark for this. Hello, my name is Mathias Gudina. I condemn the Ethiopian government blockage of internet and telephone services from parts of Oromia region at this critical time of fighting the coronavirus. The world should condemn this irresponsible act. Reconnect the internet and telephone service now. Hello, maqaan kiyya Mathias Gudina jedhama. Mootummaan Itoophiyaa bilbilaa fi intarneeta kutaalee Oromiyaa garagaraa irraa kutuu isaa nin balaaleffadha. Yeroo ammaa dhukkuba hamaa coronavirus jedhamu itti lolaa jirru kanatti ta'uu isaa gochaa hamaa kana addunyaa guutuun balaaleffachuu qaba. Ammaaf ammatti bilbilaa fi intarneeta deebisa. ስሜ ማቲያስ ጉዲና ይባላል። የኢትዮጵያ መንግስት የኢንተርኔትና ቴሌፎን አገልግሎት ከኦሮሚያ ከፊል ዞኖች ቆርጧል። በዚህ ኮሮና ቫይረስ በሽታ አሳሳቢነት ጊዜ መቆረጡ በዓለም ሁሉ ዘንድ መኮነን አለበት። አሁኑኑ ኢንተርኔትና ስልክ መልሱ። Jag heter Mathias Gudina. Nedläggelse av internet och telefontjänster av etiopisk myndigheter från delar av Oromia. Publikum tränger information för att bekämpa coronavirus. Koppel till internet och telefon igen now. Thank you. Galatoma. Amasagnallo. Tusen tack. Kanko Gemechis Kedir jedham. Akkuma beekamu dhukkubni coronavirus jedham. Addunyaa tana yaaddoo hamaa keessa galchee jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa fi ogeeyyiin fayyaa yeroo yerootti guyyaa guyyaatti gorsaa fi odeeffannoo gumaachuutti jiru. Garuu uummanni keenya Wallagga Lixaa fi Gujii sababa bilbilaa fi intarneetii irraa dhaabbateen odeeffannoo argachuu qabu argataa hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa bilbilaa fi tajaajila bilbilaa fi intarneetaa akka gadhiisu kabajaadhaan gaafadha. Galatoomaa. Akkam jirtan? Ali Yusufin Jamaa North American jiraadha. Yeroo uummanni addunyaadhaa dhukkuba coronavirusidhaan araraafamaadhaa jiru kanatti yeroo mootummoonni addunyaadhaa uummata ifii dhukkuba kanarraa baraaruudhaaf shoorarkaa keessa galan kanatti Itoophiyaa keessa Oromiyaa dhihaatii fi Oromiyaa kibbaa uummata jiraatu internetiidhaa fi bilbilli irraa muramuudhaan dukkana keessatti kophaa hafanii jiran. Haala hamaa kana keessatti mootummaan uummata isaa dukkana keessatti du'aaf dhiisuun yakka. Kanaafuu mootummaan Itoophiyaadhaa kana hubachuudhaan hatattamatti internetiidhaa fi bilbila irraa murame uummata kanaaf akka gadhiisuun gaafadha. Fayyaa ta'a. Galatoomaa. ሰላም ስሜ አብዱራዛቅ ዱቤ ይባላል የምኖረው አሜሪካን ሀገር ነው በአሁን ሰዓት ዓለም በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየተጠቃች ትገኛለች በሽታው ወደ ኢትዮጵያም ከገባ ሰንበትበት ብሏል የዓለም መሪዎች ወይም የዓለም ሀገራት በሽታውን በመከላከል ሂደት እንደ ትልቅ መሳሪያ እየተገለገሉ የሚገኙት ሚዲያዎችን ነው በተለይም ማህበራዊ ሚዲያ በዚህ ሂደት በምዕራብ ኦሮሚያ የሚገኙ ከ15 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች የኢንተርኔት እና የስልክ አገልግሎት ከተቋረጠባቸው ወራት ተቆጥሯል በዚህ ሂደት ስለ በሽታው በቂ ግንዛቤ እያገኙ አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ከግንዛቤ በማስገባት በአካባቢው ተቋርጦ ያለውን የኢንተርኔት እና የስልክ አገልግሎት በመመለስ የዜጎችን ህይወት እንዲታደግ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ አመሰግናለሁ መቃንኮ አብደላ ቃበቶቲ
rabbii yoo sodaate intarneetii Wallaggaa fi Gujii irraa cufte nu deebis. Amma addunyaanuu koronaa kana sodaa dhibee hamaa rabbi biyya fide kana sodaa halkanii guyyaa hirriba dhabanii gargaarsa gaafataa jiran biyya keenya caaluu jechaadha. Biyya hiyyummaan lafaa dhumataa jirtu kanarratti intarneetii cuftee faayidaa ati argattu